Akkam jirtu hordoftoota dubbii jaalalaa kuni dubbii jaalalaati. Dubbii jaalalaa keessatti mudannoo ajaa'ibaa takka qabadhee isiniif dhufee jira. Isinis obboleettiin teennaa mudannoo ofii nutti himattee maal naa dhaamtu isiniin jetti. Isin hoo maal dhaamtuuf hordoftoota dubbii jaalalaa maarree na faana bu'aa isiniin jedha. Maatii koo ta'uu hin dagatinaa. YouTube koo subscribe godhaa isiniin jedha. Akkas jetti obboleettiin teenya. Miftahaa koo baay'een tokkoon si hordofa YouTube kee hedduus jala deemeen si ilaala. Anis waan amata hedduu ittiin miidhamee fi ittiin dhibbadhe mee atii fi hordoftoonni keellee maal naa dhaamtu laata? Jiraa namni akka koo rakkate. Ani umrii waggaa 14tti fudhatame yookiin humnaan haadha warraa na godhate garuu akka nama bultii qabutti jiraadhee hin beeku. Maatiin isaa xiqqoo warra waa qabuudha. Ani immoo maatiin keenya hanga warra sanii hin qabnu. Maatiin isaa akkamitti intala warra hiyyeessaa nutti fuuta jedhuun uff yaa ana edaa abbaa gaarii manna hirree gaarii wayya jedhaa miree Oromoo yoo mammaako. Kanumarraa kan ka'e innis maatii koos hin kabaju anas hin kabaju. Ani yeroodhaaf waan beeku hin turre loo warraa tiksaa ture. Amata tokko booda bultiin koo meerree jedhee gaafachuu eegale. Bultii wayituun qabdu lubbuu kee malee naan jedhe. Anis ollaa fi firoottan isatti himatuu eegale. Sana booda maatii koo firoottan koo bira akka hin deemne na dhoowwe. Turtii waggaa lamaa booda haati koo deessee bira deemuu na dhoowwe. Ani haadhoo koo baay'ee jaaladha. Kadheen na didee achumaan dhokadhee dhaqe. Sana booda obbolaa lama qabatee na booda mana maatii koo dhufe. Yeroo isaan dhufan abbaan koo mana hin turre. Obbolaan isaa dhufanii harmee koo odoo baga deesseen jedhiniin intalli keessan meeshaa keenya manaa fudhattee deemte irraa nuu fuudhaa jedhaniin. Harmee kootti himachuutti seenan ani garuu meeshaa manaa miti uffata kiyyaayyuu hin fudhanne. Sana booda harmeen koo mucaan koo harka qullaa natti dhufte humaa hin finne jedhaniin ergasii booda beenu hin gallaa jechuutti seenan. Duraanuu si fudhanne malee sin fuunee naan jechaa turtanii ammas akka dubartii bultii qabatte tokkotti waan kana qaba jedhee addaan baafadhee hin beeku waan ta'eef ani sin duuka hin deemuu hin danda'u jedheeni biraa hafe. Sana booda harmeen koos deemi naan jedhanii dide. Abbaa koo eegeen abbaa kootti himadhee sana booda abbaan koo bultii isheen qabdu kennaa fi beeksisaa niitii teessan har'as borus galfadhaa jedheen. Jarris akkas jedhan nuti bultii wayituu hin beeksifnu akkanumatti nuuf deebisaa jennaan anii fi maatiin koollee akka nama tokkootti odoo bultiin tun bultii kooti hin jedhin amata lama wajjin ture waan ta'eef kana booda bultii koo beekuu qaba jedheeni dide. Inni immoo lukkuu takkaayyuu hin qabdu lubbuu ufii malee naan jedhaa ture. Sana booda maatiin koo erga lukkuuyyuu hin qabne nikaha ilmoo teenarraa buuse jedhaniini inni hin buusu jedhee karaa baaraa tare. Anis inni tarraan baatii 4 booda nikaahuma isaa qabadhee gara Suud Arabiyaa dhufe. Innis dhufee raqama kiyya barbaadee namarraa harkatee naa dawwale. Ani garuu baay'ee isa jaaladha bultii ganamaa waan ta'eef. Sana booda ani sin jaaladha bultii kees kana booda siif himaa naan jedhee na kadhate. Anis erga inni akkas naan jedhee maatii kootti dawwalee akkas naan jedhee bultii kee siif himaa natti deebi'i waadaa siif gala naan jedhee itti deebi'a jedheeni maatii koos erga jettee naan jedhanii itti araaraman. Inni garuu keessi isaa waan biraa yaada. Sana booda itti dhaqeen mana keessa baatii 2 waliin teennee shortaan Suudii qabde. Ana garaan na hafee ture gaafa inni qabamu ani hin beekni garaan na hafuu koo. Booda ulfa godhe jedhee itti himee ofirraa baasii naan jedhe. Ani garuu didee ergas booda dalagaa argadhee deemee ilmoo garatti baadhee baatii 9 dalagadhe. Alhamdulillahi garuu akka nama tokkootti dalagadhu ilmoo garaa qabda waa walirra kaayadhu naan hin jedhu mee waa waciinaaf ergi naan jedha. Anis jireenya biyya namaa kana waan irraa hin beekneef baatii yoo fitu ergaa fi ture. Egas booda hiriyaa takkan qaba. Isheen hiriyaa tiyyaa tanatti himee isiin garuu diqqoo nama yaada narra qabuudha. Birrii kee odoo ilmoo garaa qabdu hin ergin naan jettee na gorsite. Anis gorsa isii fudhadhee hin ergu jedheeni dhoowwadhe. Sana booda naan dawwalu. Ergas booda ani dalagarraa bahee akkuma nama tokkootti manas kireeffadhee alhamdulillahi dahee jira. Sana boodas dawwalee ilmoo isaa nan gaafatu waan waciinaaf erginaan jedha malee namni biyya namaa jiru wacii namaa erguu miti ilmoo ofiitu guddifachuun ni ulfaata. Ani ilmoo dhalee jedhee hin ciifne ture. Torbee 3tti dhiigni koo soonarraa hin qooriin ilmoo koo fudhadhee dalagaa deeme. Sana booda akkuma namoota
sana booda akkuma nama tokko dalagadheen ilmoo tiyya galfadha jedhee yoo itti himu tabaatii tanaanaa ergi tabaatii dhuftuutiin galchitanaan jedha. Garuu ani duraan garaa ittiin jabaadhu ture sana booda garaa irraa kutadhe. Hordoftoota dubbii jaalalaa isin mee maal naan jettu kana? Ani garuu amma ilmoo koos galfadhee jira alhamdulillah. Kayo jirenya na todesite jiruuf jirenya na bobesite ni riban kabu na marachite atamin tawe marachite